Oke, kabajamtootaa fi hordoftoota chaanaal Bakke show kan daawwattaa jirtan Bakke show. Arra Bakke show keessummaa haara isinii qabadheetiin dhufe achumaanuu Bakke show gaafii fi deebiidhaa isinii dhiyeessaa ture. Diraamaallee akkasumatti jidduutti YouTube chaanaal Bakke show guramuudhaan ji'a tokkoof waa takkallee irratti gadi lakkifne turre. Arraan taragaa innilleen nu gallakkisee hayyama nuuf kannee jira. Hayyama guutuu waan argannee jirruuf arra keessummaa haaraa isinii qabadheetiin dhufee jira. Achumaan keessummaa tiyyaanis eenyu jedhamtii maqaa isiitis isumarraa akka dhageessan wal baratanii kanumaan fuula dura keenya waliin taanee hojjechuudhaaf diraamaa garagaraa qabannee isiniif dhihaachuudhaaf teenya. Achumaan gaa hordoftoota keenya warri dureen maamila keenya taatanii fi warri haareenis bakka jimtu santuqa achumaan sabascirab godhaadha. Laayikii achumaan itti roobsaan isinin jaa mee keessummaa tana wajjiinis akka wal barattan gara keessummaatti isin dabarsa. Daawwattoota keetii wajjiin maqaa keetirraa eegalee wal baradha. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftota Bakke show in biiftuu. Ani maqaan koo biiftuu Bakke jedhama. Akka naasumaanuu anis keessummaa haaraa waan hin ta'eef gaggaaffii na dhiyeessan beeku. Subscribe, like godhanii jajjabeessuuf hin dagasina. Maqaa kee Bakke show in the biiftuu jettee jirta. Maaliif akkas jedhan? Bakke show in the biiftuu maaliif jedhama? Waan akkas jedhameef dhumarratti nima. Dhumarratti himta jechuudha. Fuuldura kee mee maal akka hojjettu? YouTube Bakke show in the biiftuu kanarratti maal akka hojjettuuf yaada qabda? Daawwattoota keetiif waan irratti hojjechuu teessu. Rabbi araarsu diraamaa ajaa'ibaa koomedii waan umeesin barbaadda waan isaan komantii jala nu gaafattan isiniif deebisuudhaaf isiniif dalaguudhaaf qophii xumurree jirra inshaallah rabbi nu argamu. Okay, dhaamsa kee waan hordoftoota Bakke show in the biiftuu waan isaaniin mee hordoftoota keetiif maal dhaamta? Wanti ani dhaamu yuutuubaroota xixiqqaa amma lafarraa olkoo jira kaata keenya kanafaa Bakke show biiftuu yaamee jiran. Like, subscribe godhanii akka waan nuti gadhuuf nu hedduu isin bira ga'e irraa illee waan haaree barattan. Ayyee. Haala na laatachaa. Laale. Haala keenya kanatti illee laa. Bakke inni biiftuu faayatanii akka tokkootis lama kaasanii jiran. Tokkootis warri YouTube dalagaa keessaa kan tokko akka lama taatan jetteeni dhaamsa itti qabduuf. Akka lama taatan. Ayyee. Abbanata nafaa keessaa moo lama lama. Ati maalirra jirtu jira? Ani maalirra hin jiru kun waan irra jiru. Waan akkanaa tanarra hin jira yoo isinitti tolee like fi share godhuu hin dagatina. Okay, daawwattoota keenya arra keessummaan isiniif qabannee dhufnees tana fakkaatti. Achumaan dhaamsa qabdus isinii dabalistee jirti qabbantinis hammaattee waan jirtuuf warri gartee kophaa jiraattanis tokkorraa gara lamaa kan jedhamu dhaamsa isiniif qabattee jirti. Dhaamsiin ani isiniif qabu kana jettee achumaan gaa maqaa isiitis wal barattan biiftuu jedhamti. Fuula duraaf waan isin nuuf hojjedhaa jettan hundarratti isiniif hojjannaa kan jette. Asumaan gaa nu wajjiin bohaartii gaarii isiniin jenna yoo isinitti tole like, subscribe, share, like godhaa nu jajjabeessaa bakka diimtuu santuqa qaceellotti haa wal guddisnu. Nutilleen fuula keessan duratti as baanee asirratti qabanne isin bohaarsinee akka gaariitti sagantaa itti aantu isiniif dhiyaachuu yaana. Bakka san. Wal barnoota gaarii isiniin jennee jirarra akka ganaa isinii jechaane waan haaree isinii gadhee ilaala subscribe, like, share. Subscribe meeqa fayyadameeti? Sababa keetiin. Kuma 10 arra.
Subscribe kuma kudhan. Like ino. Laakiin nuti xiqqaatti bu'aalaal. Yeroo hedduu YouTube nama kana keessa teessee halkanii guyyaa subscribe. Subscribe godhaa turte. Giniin an jira deemee godheef san. Homa shanitti miti daawwadha homa 25. Shamarran akka xiqqaasi daawwattu san fa'aa garte. Irraan kafaladha takka takkatti. Dhaamsa maalii qabdaaf? Warreen YouTuberoota kana. Warra YouTuberoota dhiisan man dhaamuufe. Boodarraan dhaama. Karaa olii dhaamaa bishaan. Kasee. Amma kana gadhiisee yoo naa godhu baatan achirratti sin dhufee hin gaafadha. Okay, subscribe, share, like.